السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتاكو جرى جرتو نغا كيساني فيوما الحمد لله النغا فيا كوتي سن اللي بكا جرتنو ربي نغا فيا سن هاتاسيسو ايغا حكم ارغيتن هدا اركبوتي سني قبل فين جرا صدركا ساتي وجن اركبوتي يرو هما غبار جرو isa kamimmoo bitachuu siniif fayyasa jedhu gatii isaatii waliin illee qulqullina isaa yookiin kwaalitummaa isaatii wajjiniin wal bira qabee gatii isaatii waliin kan inni isinitti muta'a. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa, akkasuma immoo laayikii gochuun dagatinaa. Please viidiyoo koo laayikii godhaa. Yeroo isin laayikii gootanuu anis illee natti tolee viidiyoo dafee akka isiniif gadhiisu ta'a. Kanaafi laayikii godhaa isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Egaa yeroo meeshaa biraa ajajattanu redduun keessan rakabootiis ni ajajattu, gariinis immoo ni dagattu. Rakabootiin meeshaa xiqqoo waan immoo daruurii ta'e kan dagatamuu hin qabnedha. Fakkeenyaaf afata yeroo ajajattanu afata bareedaa golgeedha yoo hojjechiifattan Arabiyaa Majlisii yoo hojjechiifattanii rakabootiin egaa dirqama. Kamiifuu afatas ta'e maaluu yoo hojjechiifattan rakabootiin dirqama jechuudha. Kanaafi mee rakabootii yeroo ammaa jiru gatii isaa kan isinitti mutaa. Akkasuma immoo kan namoonni baay'een yeroo waan bitinaan jettan wama silaa ofii bitattu, wama sitti bareedee, wama sii ta'u akka keetiitti akka waan ofii bitattutti nuu biti naan jettu. Yeroo baay'ee manni keessatti Jimmaan kana magaalaa Jimmaa kana keessaa gabaarra jechuudha. Yeroo ammaa kana gabaarratti rakabootii silaa ofii kootii kanannaa taa'ee bitadhuu fi tiraasii jechuudha. Tiraasii an silaa kana biroodha jedhee bitadhu tokko gabaarran jiru. Wallaahi keessatti tiraasiin subhaanallah baay'ee tokko nama dhibaa. Tiraasii dhuma bareedaa gabaarraan argattanu jechuudha. Kanaaf ani immoo amaanaadha. Isin amaanaa naan jettu nu biran jirru ija keenya ta'ee waan ofii jaallattu nu biti naan jettu gatii ta'ennaan hedduu tokkoon tiraasii sanatti dhiphataa ture. Alhamdulillah immoo ergan ofii kootii tiraasii saboondidii jedhan sana immoo ture ragaa biccate waggaa caaleera. Ergan fichisiisuu jammaree alhamdulillah konfidensiidhaan jechuudha. Ofitti amanamummaadhaan tiraasii akkasiitu jira bareedaan. Isa kana jiddu galeessi, isa kana gadaanaan, isa kana dhiitan wal bira qabee isinitti himee isinii bitaa jira jechuudha. Akkasuma immoo rakabootiinis immoo hedduu tokko na dhiphisa yeroo isin rakabootii bareedaa waan ofii keetii jettu naan jettan sana. Ergaa rakabootiin hamma ta'e bareedumattis mukaa ciminattis baroodha jedhamu isa kana xiqqoo yaa'u qirxiin isaan kun manaamni waan biraa badaa nama gammachiisu garuu baay'ee tokko bareeda. Haa ta'uuti qodummaan isaa immoo hamma kanaa miti dhugaa dubbachuuf MDF lammaffaa moo sadaffaa sagadaanaa irraa hojjetama. Namoonni asumaan meeshaa mukaa ajajattanuu ilaa wanti hundi mukas ta'e MDF akka sadarkaa hedduu qabu asirratti hubadhaa. Innaa ammalaa kun dibaan qalamii isaas zimbirloo irra dibamee haa ta'u qodaan akka abbaan itti qabatee wanti hundinuu jechuudha. Waan isin ajaa'ibu anadha jabanaa tokko jechuudha. Waggaa afuriifanii fayyadamaa jabanaaf maacisha. Wanta suphee ta'e sabaa waggaa afur fayyadamu. Wanti hundi akka abbaan itti qabate amma kana bishaan dhugsisuu dhiisamee egaa akkuma ta'etti yoo qabatame yeroo dheeraa nama galgaluu danda'a. Garuu yoo bishaan tuqee maal jedhe immoo dafee kun isaarraa luqqa'uu danda'a jechuudha. Qalamiinsaa yeroo achitti foormii qaba ni bareeda. Redduun keessanis immoo bitattanii jirtu naa bitis jedhaa turtan. Amma kun Finfinnee irraa galaa suuqii irratti hin argamu ofii kootii fichisiisan ture jechuudha. Finfinneedha. Gatiin isaas hin dabalee akkan ajajattis baay'inaan ajajeennaan dhufu yeroo isin barbaadanitti hin jiru jechuudha rakabootiin kun. Kanaaf ani maaliin godhee maaliif waan asitti biyya keessatti jechuun bakkuma jiru tokkotti hojjetamuu danda'u maaliif Finfinnee dhufaa? Namni kamiyyuu rakabootii jechuudha. Rakabootiin kun amma Jimmatti hojjetamee asuma jechuudha. Rakabootii Jimmaa jedhamee beekama kunillee diizaayinii hedduu qaba. Kan waddeessa qulqulluu jira. Kun waddeessa miti muka biraati. Waddeessa ta'es jira yoo barbaadan. Waddeessi barniishii dhumaanii dibamaa baay'ee tokko bareeda. Waddeessi illee namoonni barbaadanii kun waddeessa miti garuu mukuma noormaaliidha. እና as karaa sakootti yeroo isinii deebi'u akkasittaan rakabootii ofii kootiif hojjechiisuu jalqabe jechuudha. Laalaa rakabootii isa kana mana biratti argama. Gabaarran jiru dhugaa dubbachuuf gabaarran jiru. Yeroo jalqabaatiif an haala kana diizaayinii kanaan rakabootii hojjechiise jechuudha. Isa haala kanaan hojjechiisuuf hin ture geexittiin kuni asiin jirtu Finfinneedha malee asiin jirtu isiin kuniif isiin kun irratti laxxafamti jechuudha. Kun hojjetamee kee isiin kun asiin misilii jabanaa kuniif siinii kuni irratti laxxafamti. Kanaaf kun hin jiru garuu haala kanaan immoo kanuma qofa hojjennee kun olaasa kana jechuudha. Inni yeroo jalqabaatiif hojjechiise mee saampilii hojjedhaati na agarsiisaa mee akkam ta'a jedhee yeroo hojjetamu kun haala kanaan na hojjetan jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda. እና akkanatti hojjetame siin kun ababaadhuma irratti laxxafamtee geetiin jechuudha. Haala kana akkasitti hojjetanii
kuno darajaadhaan jechuudha barbaadan kun jira kun makakkalenyaadha kun kan siinii 12ti kun kan siinii 18 kun siinii 18 qabataa kuno maashaallah baay'ee tokko bareeda miila isaallee ilaala miila isaa argitanii inni kun soofaa jala waan akkasii gaxxama malaa kun soofaa TV standiif wantoota garagaraa miilli isaa ilaala na haala kanaan tsiddit jedhee qodaa qulqulluu jechuudha wallaahi bishaanitti nam'u maaluu keessoo isaa ilaala argitanii ila MDF isaa ilaala sumaanula asiin ila kun MDF qobaatti ilaala sammosa silaam argitamii fi MDF isaa akka inni haphatu ila bismillah haphiidha jechuudha rakabotiin kun maaliif waan inni ittiin hojjetame laazim biloo jechuudha na garuu atawgaa yeroo sanatti yeroon isin bitaa turetti amaraciin biraan jiru kana malee kan akkuma isinitti yeroo jalqabaatiif kan kun hojjechiisee viidiyoo isaallee isin gadhiisaa jira fireejaa jechuudha tokko mana keessa jira kun 5 tokko mana keessa jira kan kooti kan jalqaba saampiliidha hojjechiisee la argitanii dhageessanii la garagarummaa isaadha na jechuun an isin baay'ee tokko na amantu wallahi an gatii isin na amantaniif jechaniyyuu qodaan taane bituu sodaadha jechuudha waan naan taane tokko isinii bituu sodaadha maaliif namni yeroo nama amanee baay'ee tokko rakkoodha nanga namni nama amanu ol taane argamu gaariidha irra keessoo isaa kana ilaalaa na namoonni rakabotii meeshaa wajjin ajajattanii mafarrashaa wajjin ajajattanii kanaan durallee ajajattanii tu rakabotii hin bitatin haftanii ahlan kunoo rakabotii ajaa'ibaa haala kanaan isinii qabadhee dhufeen jira wallahi hordoftoota koo waan baay'ee tokko jechuudha akkasiin ofii yaaddan olitti illee ta'uu baatu isiniifan hin yaada maaliif bor maqaa kushiinaa rabaatti dadhabdanii dhuftanii mana keessanitti aragalfachuu barbaaddu na meeshaa kamiyyuu jechuudha waanan silaa ofii kooti goradhuun isiniif gochuu barbaada jechuudha yeroo darbe ramadaana darbe keessa rakabotii dhuman bitadha kan duraanii mana na dabbaree na rakabootiin bitadhee suuqii deemee wallahi woman kana jedhee gammachiisu waanan bitu dhabeetan dhiise jechuudha ramadaana dheengaddaa darbetti na ilaa rakabotii Dubaayiif kana wal biratti ilaalaa gatiinsaa fardaaf lafa ruubii jechuudha ruubii rakabotii Dubaayii kana hanga gatiinsa kana rakabotii Dubaayii immoo 22 laala rakabotii kana kan hordoftuu kotii tokko 22 nan bitee fi kun aksesariin isaa kun baattuu jabanaati kun bismillah maaciishaa ifama viidiyoo waraabaa sagalee irratti dhufu kanaaf hin jibbalaa qodaan kashkash jedhaa bakka namatti hin tolu kuni kan hixaanaati kan sukkaaraa kun kan hixaanaati kun yaa foormiidhaaf malee hangas mara miti kunis kan jabanaati la kun immoo isa kasala irraa fuudhan kun birikuma 22 inna isa kana immoo ilaalaa as birattis jira rakabotii xibabii la kunis amma qala kun laastikii irra keessootii la aluma qodaa wajjin fe'amee dhufuyyuu la akkas ta'e la jechuun yeroo gabaarraa maraaciin dhabamu goma gabaarra jiru bitama wanti godhamu hin jiru garuu ana keessi kun gammachiisne jechuudha rakabotii amma ta'e rakabotiin gabaarra jiru bareedaa kan jedhamu silaasa kana ture inni mastaawotii limlaayitii maalii sunis mastaawotiidhaan beektu mastaawotiin alma salphaan xiqqoo siiniin nama harkaa bu'ee irratti bunaanuu siiniin tokko irratti bu'eeyyuu cabuu danda'a jechuudha kanaaf isallee barbaaddanii inshallah rakkoon qabu jira wanti gabaarra jiru hundinuu jechuudha kanaafi namoonni rakabotii barbaadan egaa kunoo rakabotii ajaa'ibaa kunoo meeshaan irraa hojjetame illee kunoo as biratti hafe manumatti hojjechiise jechuudha baalamoyaa waamee rakabotii kana na bishaaniinis walawwalamuu kun hundoo mala bishaanuu itti namu waa tokko iyyuu hin ta'u kun immoo MDF isa addunyaarraa kan hojjetame egaa saayiziin isaa inni kun akkuma isin timee siinii 18 qabata inni kun siinii 12 qabata akkuma sana birriin isaas illee wal dhabaa Anna kuno jalqaba aksesarii jechuudha kanan rakabotii kana wajjin hojjedhaa jedhee haala kanaan hojjetanii kuni kan jabanaa itti fayyadameen jira jechuudhaani kun kan jabanaa kuni sarvisii yeroo bunni buufame irra kaa'amee kennamu sarvisii jechuun ansila wal kanan jalqaba tokko hojjedhaa jedhee tokko fa diizaanii jara hojjetanii baasanu ilaaluu jedheetanii lammaffaa wacii hammanne fixu ilaaluu jedheetan tokko saampiliidhaa hojjedhaa jedheen anna haala kanaan hojjetanii kun kan jabanaati la kan isa sana immoo isinitti agarsiisa ila kan jabanaa kan rakabotii isa xibabii sanaa la rakabotii sanaa kuno kana fakkaatti isa kana immoo akka jirti hojjetanii ilaala bakka qodaa qulqulluu ala kanaan guddisanii hojjetanii kan sukkaaraa la kan isa sanaa ilaala kan isa Addis Abaabaa dhufu la
kan sukkaara kana fakkaata. Ilaa isa immoo jarra istiin hojjetanii tokko fala qabattu ilaala. La ixaanan keessa qabaayyoon itti fayyadamaa ture isiniin jedheera. Isinitti agarsiisuuf kan hin baasee namoonni saayizii guddaa barbaadan haala kanaan isiniif hojjetama jechuudha. Garuu kan ammoo hojjetamee bahee jiru jara kana jara abbaasiinii 12 fireejaa jira namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha soonni hin dhumini. Na kunoo kan sukkaaraa argitanii kanaaf kana la wal biratti ilaalaa dogoggoree kan sukkaaraa jedhee afaan. Na haala kanaan qofa mataa saayizii isaa guddisaniiru garuu kaamaa inni miidhagsiisa tokkoffaan inni hojjetame gati ta'e jennaan jechuun tokkoffaa dhuma ta'e kee furdaa faphii qaba. Kuno kendosa na asbiratti immoo kan hixaanaas ta'e maaliif itti fayyadamuu dandeessu garuu waan biraatiif itti kan inni oolu isaachi fulala qorqorroola mucaa koo mureeyyuu adda kun hidhawanana jalaa mureeyyuu inni kun otoni nanti sirreessa gadi baasu ilaa isa jarri immoo asitti hojjetan itti fayyadamameen jira isiniin jedheera kun kasalatti irra kaa'amee xaanatti taarisamee shufu argitanii ilaa muka ta'uuf malee bakka kasalmaan dajaadhuma itti fayyadamaman jechuudha. Yaa isin kan jettedha ilaa tokkoffaa sibiila sala isa tokkoffaa danaa kun gatii badaa fuudhee bahee kun sarvisichi kun akka kanatti sababaa hojjetamee fi gatii badaa fuudhee bahee jechuudha. Gatii wacii daneessa kanaa fi silas jirri akkanaa kun ilaama kun qanii tokko lama jabanaa irra kaa'inaan akka gurraachesse sayyuu baay'ee walawwaleera qanii tokko immoo lama qofa irra kaa'ame na yaa silas kun geetiidhaa fi naan amma maaliin asabee isiniif jechuudha. Silas jirri kanaa foormiif malee itti fayyadamamuudha hin ta'u. Fakkeenyaaf maceeshaan kana jira qodaan hixaanaa kana jira qodaa hixaanatti naqanu jechuudha laa mukarraa kan hojjetame kanan ofii kootti waggaa 4 ol jechuudha. Kan itti fayyadamaa jiru jabanaadhaan qixxee bitee maceeshaa kana daaraatti itti guutamaa irraan qannasee maliyaan daaraa kun ammaas itti guuttanii kanas isii kanas itti waan bilislichitti kana adiidhaan adii maachee rakabootiitiin isinii godheetan kanallee akkas godhee haala kanaan kana normaaliidhuma itti fayyadamaa illee maachii isinii ta'ee jechuudha. Kana bukkeetti kanuma miti aksesarii wanti barbaachisu silas jedhe kun foormiidha yeroo hamma inni gatii fuudhee bahee gatii jabeesse caala kanaaf isa kana adii isaatiin isinii bitee kanas akka maachii ta'u warqamaa kana dhiisee adii isaatiin itti isinii bitee walitti maachii isinii ta'a jechuudha. Kalaas moo laazim dirqama isa kana ta'ee birrii isin hamma inni birrii isin jalaa daneessu caala akkasii haala kanaanan isiniif inshaallah qopheessaa. Namoonni kanaan dura meeshaa ajajattanii qabdanu meeshaalee ajajattanii galfattan kan irra qabootii hin qabnellee inshaallah bitachuu dandeessu ajajadhaati akkuma isinitti mee ajajaanan hojjechiisa gatii ta'ennaan ajajadhaan isiniin jedha yaa tafayyalaan shufu rakabootii Dubaay kanarra isa kana wayyaan akka kootti jechuudha. Maaliif kun soba hin gadhiisu jedhama malee leesh maaliif hin gadhiisne dahabiin isaa kun dahabiidha moo masheen warqii miti jechuudha. Inuma gadhiisa achi taa'eyyuu waan isin ajaa'ibu suuqii tokkotti dafeen gurguramu baay'inaan fiduu dafeen dhumu kan dura dhufee ji'oota taa'ee fi kan haaraa gale wal bira yeroo qabdan ilaaltanuu tokko miti inni dura dhufee akka tokko kan luqqa wayii fa'i ta'a jechuudha. Hin gadhiisa wallaahi achuma taa'ee suuqii taa'eyyuu jechuudha. Dhugaa jiruun isinitti maasa kana bitadhaa fi miti. Isa kanas rakkoon qabu yaa qodaan akka qabannaa abbaatii kun mastawutiidha. Mastawutiitti irra kaa'amee silas foormiidhaaf ta'a rakabootii jarri kanaa kun namoonni kana bitattanii waan yeroo hunda daa'iman fayyadamtanuu qobaatti bitachuu qabdu maaliif kun macheen yeroo hunda fayyadamamu yeroo hunda walawwalamu hin gadhiisa soba kunis mastawutiidha yeroo hunda bunni asirratti hin buufamu hin caba qodaan akka qabannaa abbaati isiniin jedheera akka abbaan itti qabate kanaaf namoonni gidduu kanaan dura kana bitattanii jettanii bukkeetti rakabootii biraa bitadhaa gaafa galtanis haa ta'u maal waan yeroo hundatti fayyadamtan gayaamaa isii kan jimmaa sanan ta'in jechuudha bukkeetti bitachuu qabdan yeroo hunda kun olii gadi hin baatamu akkasiin isiniin jedha kun farrashameetuma bakka manjilisa bukkee afata bukkee isiniif ta'a. Kana garuu irratti buustanu yeroo hunda irratti buustanus walawwaltanus maal jettanus waa tokko rakkoon qabu ana waastina isiniin jedha gatiin isaas illee baay'ee tokko walqaba kanaaf kanas bitadhaa yoo rabbii dandeettii isinii kennee dhaqaniisa qabaattanii achi kaatanii si xiqqoo kanas illee bukkeetti bitadhaa jechuudha maaliif kun walawwalamus yeroo hunda maal ta'us waa tokko wanti inni waa ta'u hin jiru jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kun inshaallah namoonni rakabootii kana bitattanis xiqqoo kana biratti bitadhaa namoonni immoo guddaadhuma isa kana naa wayyattanis immoo ajajadhaa rakkoon qabu akkuma saayizii isaa gatiin isaas illee garaagarummaa qaba. Egaa dhiifaman isiniin jedha sumaanuu viidiyoon dheeratee jira. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura waan dhaggeeffattaniif galatoomaa laayikii godhaa. Inshaallah viidiyoo biraatti walitti deebinaaf. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.